Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuunee obboleeyyan kiyyaa. Har'aan kana wantoonni isin qabadde dhufee wantoota mataa keenyaa nu laaffisu jechuudha. Otoo miiccatiin dura waan itti dibannee kaanii mataa keenya miiccannu nu hojjechuu ture. Ani kan itti fayyadamuu qabu yookaan lama geeraa isinillee akka isin itti fayyadamtanii bu'aa argattan abdiin qaba. Wanni isaas hanqaaquu takka hanqaaquu yookaan killee jechuudha. Zabaadii yookaan immoo leban raahib isa jara jedhan sana jechuudha. Urgoo biyya keenyaa. Zayitii zayituunii, zayitii dawaara shamsi kana walitti daballee jechuudha. Otoo mataa keenya miiccatiin dura itti dibannee yeroo miiccachuuf kaanu dura itti dibannee sa'aatii 2 mataa keenya keessa tursiifnee achi booda yoo mataa keenya miiccina ta'e baay'ee tokko mataa namaa laaffisaa mataan kan keenya caccabu isa sila caccabullee nu jechuudha. Akkuma asirratti isin argitan kana. Hundaayyuu fal'aana lama walitti naqaa garuu dhumarra zayitii dawaara shamsi yookaan immoo suunqoo arabaa isa jedhan biyya keenyatti akka safara keenyatti suunqoo arabaa jedhama. Akka naannoo biraatti hin beeku jechuudha. Zayitii zayituuniiti akkuma isin argitan kana. Inni kaan immoo kunuunsa kana dawaara shamsi yookaan immoo zayitii kan suunqoo arabaa biyya keenya jedhamu. Dawaara shamsi namni wallaaleen jiru isaa akka gooban sana akka ji'a goobanaa fakkaatu sana jechuudha. Heddumeessanitti naqa inni baay'ee tokko mataa namaa laaffisa. Mataa namaallee dheeressa jechuudha. Akkuma isin argitan kana yaa kushiinaa keessan jira baay'ee fadheen jiru. Ammas wanni dagadhe loomii kana jechuudha. Loomii gimmaashatti godhattan yeroo kamuu yeroo mataa keessan miiccachuuf zayitii dibattanu zayitii mataa utuu miiccin dura dibattanutti loomii naqaa. Forforrii baay'ee forforrii mataa namaa keessaa balleessaa. Mataa namaallee hin culluqsa jechuudha. Loomiin inni gidi miti yeroo waan tokko irratti yookiin rifeensa irratti qabate akka inni culluqu. Akkuma sanatti rifeensi keenya culluqsa. Girmaashiniitti cuunfee bishaan baay'ee gatii inni qabudha. Isinillee akkasitti itti fayyadamaa. Amma dhumaatti dhaggeeffadha.